abdii bisaayifu warri xarra jettan kaa kun olaanaa duniyaa kan kaa. Sindeengite teessee viidiyoo irraa barjuu san nu geesse mana san hin jirtu. Ani biraatti kun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtu hordoftoota keenya ajjirraa jirtu sin jecha har'aan tana durii maaliin dhufeettanii karaa agartan viidiyoo Abdii Mustafaa Galleeksu. Jaarsaa duraas anumaatu baasa agartanii jirtan uummata keenya warra kakkaawaa miti wal sosobuu miti kan dhugaa dubbachuudha malee beektaa namni kun waan akkasiin jee sitti dhaga'ama micciirfaa bira dhaqee jechuun turinaafaa bira dhaqee isaan araarsuun ani wanni nan godhu deemu akkuma gartee uummanni kuni isa kana hin dararre ijoollee isaatii fi mana isaatii fi isan dararre jeetiin. Duniyaa qabanii jiranii akkuma duniyaa qabanitti duniyaa eenyu qabeettanii saartuu jaartii isaa ta duraaniitu qabeechuu. Amma duraanii maraate kana kanuma gartee isa fuuteetu duniyaas qabe. Ammas inni elaa deemnaan duniyaan jalaafannaan abdii duniyumaa fuutee hundalti. Kanarraa maal jettan uummata keenya abdii deebi'ee kanaan jiru na dhaga'ameeti. Awwaan qaba jechuun waan hidhaa kana kanaatiin xiyyeeffadhee akka nama keenya hin qabne dhugaa dubbachuu baadhus jechuun akka hin qabne akka hin shororkeessine nama keenya kan biyya kana jiru jeeti malee waliin dhufeef waliin uummata dhaqeef waan biraatii miti. Hayaa micciiris akkuma madura siin jee micciir dhuga baanaa sura dhiira naan jenara dhiira hayaa abdiis qabeetuma akkasitti harka duubatti duniyaas akkasuma qabee akka wal agartan. Micaas qabee fi wal-agartan hayaan kanarraa jechuun maaliin dubbadameen jechuun waan hin dubbaduu qabu. Micaas isaati silaa baaseef agartanii jirtan amma duraas isaa silaa baasne duniyaas akkasuma baasee dammoo yoon ilaalu viidiyoo duniyaa namaa qabanii akka irra fincaa'an baasan waan ta'eef hin beekne garuu ni jira kun seera addunyaarra guyyaan isa bira dhaqee achi dura maaliin jee achi dura turinaa na dawwalte yeroo dheeraa agartee na dawwalte kana micciira kana jaa micciiris khalaas akkanaaf akkana waliif fayyina kootu naan jeetti dhage bas waan akkas nan goone jarri yoo laalu abdumaa tiroorisu jiraawu keessatti jechuudha. Micaan ifa baasee naa hime akkamitti naa hime jettanii namni gaa'ee gartan yoo namni roorrifamu tokko waan roorrifamu beekuudha. Karoorrisuus sababii qabaatu malee nama roorrisu. Abbaa fi ilmaaniin haadha manaatiin wanni uummanni kun itti roorrisu jiraniif jechuun abdumaa badii qabaa akka jettu na dhaga'amaa waan biraatii miti. Dhageessanii abdumaa badii qabaa kanaan jettu innis miti. Amma duraas gaafa baar qabamus akkasuma yaa'anii lallabnee jechuun barbaannee mana deebifne namni gabbeen arrabsan jiru. Balloos gabbaa yaa'aniituma barbaannee isaa lallabnee sagalee taaneef namni nu arrabsan jiru. Micciir kaniin gartee Abdii Mustafaa hidhaa baase kaniin duniyaa baase kaniin ijoollee isaa hidhaa baases na qabeen beeku naas hin tune naas hin hiine ana akka gartee naamusaaf kabajaaf jechuun harta ka galaniitiin itti dhagee hawaasa uummata keenya dhiisi jeen malee sababii biraata kan qabu. Sababii biraan qabu beektaa haa ta'u garuu namni bishaanumaa dhugu fincaanii fi kana wala baasuun haa dhaabbatamumaasi. Ammaas duniyaa irratti deemuu jira ammaas. Kan namni baallama abdii qopheen tokko leencoo yoo beektanii hin beeku naadawwilee kana walli saadaa muuziqaa galakkisu deema. Kana yaameen afeerraa qabuun jechuun dubbiin Abdii Mustafaatu garana nyaattee firaa taa'e. Abdii Mustafaatu sangaa wajjin jiraallee yaada isaatiif hojii isaatiif amala isaa bira. Micciiris akkasuma beeksanitti wajji jiraanne turre beektaa ammaas yoo badii dalagee waan akkanaan dhiisuun jeeni waan akkanaan dhiisuun jee waan akkanaa direedde. Khalaas takkar lama lamar sadii raabani takkar lama lamar sadii dalagee jira badii
dhiise haya Abdii Mustafaa jechuun waan inni keesseeru akkaataatti jiru waan inni itti jirus hin beekne amma dura jechuun waan takka boodaraan isiniin kun akkasumatti keessa anaa taa'u akkanumatti anaa taa'u dubbiin kun akkanuma yoo naa ta'e naa bareetti dhaamsa kiyya gama boodaatti dhaggeeffattan amma gaafa baarii dhamuu gaafaan akkasitti deemee akkasitti halkanii guyyaa barbaadan maal taanee khashab taanee akkasi barbaanne baaris gaafa galee alhamdulillah ijoollee teenya qeeroo teenya galatooma alma jee malee oromoo teenya galatooma alma jee ma galateeffate malee gabbee kan arrabses hin jiru micciiris wanni itti na arrabseef sababaan garteen si baaseedha ilmaan kee baasee jaartee baasetti kan arrabse jechuu bakka ati na arrabsu miti micciir jechuun hojii keetii irratti waan inni dalagisee chaan dalagee saneecha na arrabse aan arrabsu innilleen obboleessa kiyya hammaatus amma kana gara jira rakkoo hin qabu jechuun an dubbii kana dhaamsuufiin uummata kana bira dhaqu jira ammaasii baallama qabadde kabiraa bira dhaqu deema isin yoo karaa fiidiyoo kana naa deebitanii waa adduu nama dhagaamachuu kiyya Abdii Mustafaatis duniyaa batti jechuun yoo dhiira ta'e jaartisaa laafuun isa fuudhan akka waan godhan hidhaniitti mu jiran agartanii jirtan duniyaa akka wuru jirtu jaartisaa akka wuru jirtu gartanii maa waraansullee isaa gaa fitti waraansullee isaa nama hojii deemu fitti hidhee dhaqee maan baafatin mana kana jijjiiratan san jijjiiratan manaa miti namni jechuun jaartii dhabe namni ilmaan dhabee akka kiyyatti jajjiira seenanuu baqeessee baasa samiirra balaleenu achi ol taalee gabbuusa jechuudha saa ilmaan dhabee saa jaartii dhabetti durri harka keessaa qaba durri harka keessaa qabaachuu miti miilaaf mataa keessaa qaba waata kana godhan dhiisan durri harka keessaa qabu inni jettanii takka hin jiru never kijiba hundi keessan keessan akkasitti babarre uummata duratti kijiba hima kijiba durriin akkatti nu biraas takkaa miti koo takkaa miti dhibba takkaa ni nyaata eenyu waan godha namni waan godhatis takka hin jirtu dhugaa himuu irratti arraas borus justii dhugaa himuu irratti hundaatiin jira ati immoo Abdii Mustafaa dhaggeeffadhoon isiimu kabajaaf naamusa fittoori mataa keetti ani kaniin amma dura kana sii godhe garanni kiyyaga kana ta'e na deebi taanaan amma asumaa jechuu taraa tanaan as deebee si fuudha dhugaa sayyuu amantee yoo beekteessi gaafa nuti akkasii baaree acha faan ballu gaafa balloo acha akkasii lalannu sanii fatiyaan faan gabbaanii wayin warrabsanii warri balloon faan wayin gabbaanii warrabsanii ati ammoo duniyaan irra hidheerti jechuun bakka keetu haa amma fakkeenyaaf wanni gabbaatee nu warrabstuuf duniyaa hidhamte hin argamne jechuudha nu warrabstuuf maaltu jira beekiyya uummata keenya dhugumatti namni bishaan faa dhuga malee jechuun bishaan faa dhuga malee fincaan faa waan dhugu fincaan numa fincaana shinti bee ammaa maraqeetuma fincaana jechuun mana sagaraa mana fincaanii deemtuma fincaana dhiira akkasaatii fi dhalaa akka duniyaa gartee isaanii qabe karaarraa osoo gartee mana keetti tumuu osoo hiraarsuu osoo guyyaa gartee hidhaa galte sanuu gaafaan hidhaa galche sanuu abdii nama kabajaa ta'uu dhabuu wanni hin beekeen ijoollee tiyyarraa akkamitti osoo teessirtu ilmaan kiyya fuudhan jeeni itti ka'ee yeroo mucaan miilaan mana sadu isii galgala san ala firaare ayamaa jettanii uummata keenya anaa badii qaba amma karaa kanatti waan inni dalagee fi waan inni dubbate waan hojii jiru angaruu waa ilma namaati beektaa as beeyuun irra sooshaal miidiyaa kanarratti dubbadhe ilmaa qaanii miti jechuun addunyaa kanaa walii garagala jeetiin usee mee Abdii Mustafaa guyyaa jechuun mana micciirra dheenee baafnu mucaa tokkollee tumnee baafne mucaa sanatti dawwalee jechuun dhiyeetu na agaree aduree kana an guyyaa san barnan beektu sun beekoo deembo guyyaa kana mana micciirii guyyaa mucaa Abdii fuutan na tumtanii na fuutan naan jee nallee tumtanii anoo kan manna qabanii
isin jennaan na fuutanii mana abdii nageessan naan jee haya raqama keenya irraa fudhatee na dawwaluu jira hoon naan jee kanaas gaa kartakatti hidhaa baafne kartakatti situmne waan na barbaadu dila kana namni hin beeku yeetumaan biraa use ammallee abdii gartee guyyaa jennaa fuudhan milkeetaa hojje micciir jechuu fuudhee gaafa san kara jechuu an abdii kana mudurallee osuma fayyaa walitti hin qabne yeroo duraattis micciir abdii kun badii kanarra jira yeenatti hime hiika yibdayyeeni dhugaana fakkeessee giseen dhaqee dubbis keessa ilaalee isallee guyyaa takka tunnee gaafa fuunu waan micciir daluu kana sagaleetumaan firaa dhiisan boodarra deebi'ee abdii Mustafaa kana jechuun isuma gargaaruu eegalee waan jechuun isumaan gargaaru jira lallabaa oolee ganda keessa deemaa oolee ganda keessa deemaa bulee jechuun mana namaa kaan seenee isa barbaadu jira jechuun isumaa fi ijoollee isaa warsaa qabate guyyaa duniyaa akkasii galchinu miijuma takka ammaasi akka mana micciiree fuunee jira miijoon san ilaa arram sooshaal miidiyaa kanatti hin agarre miijoo san gartee waa dhiigasii qaamaan dhiqatu achi buutee achi hin agarre nama dhagaan kana boodarra yoo abdii fiidoo takka gallakkisee wanni isin gaafattan akkaatuma agartee miidhuma san qofas baasu nasbee nama 3 olii nama 4 tilmaamu isa harka qabu achi buutee godhe jechuun akkasitti ilaalee achi buutee godhe hin agarre laarraa jechuun warri isaa wajji gaafa kaan miidiyaa kanarraa olii gad akkas deddeemu jechuun arra tokko hin jiru seeyfuu qaba akkas akka waraansuleetti fittiiree kadeemu seeyfuu malee hin jiru meelaa laanyuu wajji lallabuu eenyuu wajji barbaadu jira yeroo fedhaa sin akka meedhis sammuu tuqamee numaan jaa sammuu tuqamee jeetumaan butakka aaree butakkaas maal jee firaatti dhiisa yeroo takkaas guyyaa meeqa wal jala aansee mana isaatti guyyaa meeqa guyyaa takkaas jaartee irratti guyyaa takkaas akkas nakkee jechuun akkasi biraa deeme sababa gartee duniyaan baddettiin itti dhaqan jechuun isaa haa ta'u garuu sababa duniyaan baddettiin dhaqee ammaas deebiitii osoo duniyaan hin badin dura turinaan na yaame jeetu tureen turinaan akkana micciiree hojii akkana yaamte kanatti nin dhaqamuun dhaqu yoo fiidoo akka maxxansee jechuu agartan sanis agartan jetii yaada agartanii jirtan uummata keenya wal gowwoomsuu miti dhugaa dubbachuudha akkasii wanni jira waan akkana tana ilaalaa sirriitti naguma natti lafaa kaatanii sooshaal miidiyaa irratti as ba'ee duriin kaatanaati ablee meeqa nyaata ablee jechuun asitti ablee takkaan tokko dhibba takka kuma takka akkaan fa'aatti hin jiraadhan jechuun garuu wanni irratti hundaa'u wanni jechuun naquuqaa wanni jechuun naaf akkaan silaa yaadin haa ta'u osoo isin nagee qabaattanii nama hedduu nama waan isin fadhu khatumus jechuun garana hin deetii miti garuu rooroon jabduun mana abdii Mustafaa irra deemu jirti maaliif akka inni haasidaasti akka inni gartee uummata roorsu jirus beekaa jechuudha waan biraatii miti qaamsaan gana isin qabu uummata keenya taakkanaati baay'ina gannaa tura.